jechuudha. Yoo maal jettu gadi baateetiin dubartii irratti obboleetti tante irratti haadha manaa tante irratti buusanii yoo biyya buute maal taate maal keessaa biyya buute yoo biyya buute ibidduma keessan irraa biyya galte faanchuma keessan biraa biyya galte malee ay maal irraa biyya buute yoo biyya buute ndoon biyya buute jiraachuutu irra taraayyuu jechuudha. Maal irraa biyya buute biyya si buusanii eenyuun biyya buusa shamarran kennatu akka gadi baheetti sinimatuufi akka qarshii ofii isinitti kennuufi akka itti maallaqa ofii isinitti kennu wallaalteetiin kirkirii nyaata irratti nyaatan taateetiin sufraa nyaata irratti nyaatan taateetiin aspaaltii taatee isin irra deemaartan malee wallaahi billaahi waa takka gochuu hin dandeessanii jechuudha. Waa takka laala shamarran naawobsi nurrattiin naawobsi wallaahi shamarran koyeeti yoo argite dhiiraan qixa jiraatanii jechuudha. Koyeetiin keessatti dhiiraan qixa jiraannaa jechuudha. Qarshii kennatti hin bu'an waan kennatti hin bu'an waan isaaniitti hin bu'u jechuudha. Dhiiraan qixa jiraatan kan Dubaayin keessa garuu akkuma baay'ataniin ka afaan hin beekneef ka afaan beekullee akkuma achi guurtaniin itti taphachuutti jirtan. Kaan ilmoo waliin alagga dargiftan kaan qarshii irraa nyaatan kaanin ajjeeftan haara dhiisaa isin irraa dabbara amma nafsima waan Dubaayyeetu tanaa isin dabbaree jira dhageeffadhu nuraddiin na dhageeffadhu. Yookaan hattuu bakka buutanii hin dubbatina akkuma gara dhoofsitanii gaafa inni nyaatu gaafa inni itti ulfeessuu fi gaafa inni fuudheetiin caffatti gadi harkisu akka fardaatitti laalta sanitti zim jedha laala argoo dhabdaniiti miti jechuudha. Hammeenya dubartii irratti dalagamaa jiru hundi keessan argaarta wallaahi ana natti himanii jechuudha. Artiivistiidhaa fi beekee sheekii maali jedhan jinnii isin asirraa isin efeliyyoo kenna shee ebelu shee maal jettan kana wallaahi ciitii isaa dhufanii keessan natti himana. Kakkanati bar ebelu kakkanati bar ebelu kakkanati bar gugurdaa amma ummanni asirraa salaatuuf kana hunda dhufanii keessan na himan. Nama dubartii mataa irra dhaabatee akkamitti kiniinii nyaattee ulfa garaa ubbaasuu dhabdeefi halkan guutuu intala dubaraa sheettichi areeda buleedha kan areeda jilbaan gahe maqaa isaa kaasuu ittiin ol kaasuu danda'a maqaa isaa dantaarraan qaban akkamitti ulfa kana garaa ubbaasuu dhabdeedha. Artiistiin Oromoon qabdu jabaan Dubaay keessa Oromoon qabdu kan adda silaa maqaa kaasan Dubaay keessa jechuudha. Akkamitti ulfa nyaatteetiin kiniini nyaattee ulfa garaa ubbaasuu dhabdeef rabbiin halkan kana naa hin bariisisini intala durbaa qucee gubbaa dhaabbatanii ulfa garaa baasuudhaaf irra dhaabbataa bulanii jechuudha. Kiniini tana galli qimsi gadi nyaadhu si keessaa gadi haa ba'u jedhanii jechuudha. Tikkeetti itti murtanii biyya galchitanii jechuudha. Gaafa isiin deettee silaa mana yaalaa seentu kan bira dhaabbatee ilmoo tana akka isiin deettu godhee gargaaruu danda'u guyyaa isiin deettu irratti tikkeetti itti murtanii gara biyyaa irraa galchitanii jechuudha. Hojii keessan isin dhagahu jirraa jechuudha. Warri asirraa afaan mutattaniitiin kaameraan tiktokidha fiiltarii tiktokidha isin badachisisan waliin asirra jiraataa dhageeffadhu nuraddiin dhageeffadhu. Ila kana kan uf godhe tokkoffaa shamarran kenna jechuudha. Inni nu hattuudha maalitti qarshii kennattan na ajaa'ibdanii bara. Innuu gadi ba'ee sandawiicha bitatee ol deebi'uu hin danda'u. Hattuun akkamitti ati hattuudha inni hattuudha hattuun maal fuutee qarshii kennatti. Gadi bahee bishaan haayilaandii takkaa bitatee ol deebi'uu hin danda'u. Siin garaagarummaa hin qabu bara. Osoo nama seeraan biyya san keessa jiraatu taate nama waraqata biyya san keessa jiru qabu taate nama hiqaamaa biyya sanii keessa qabu taate seera ittiin bulmaata biyya saniitiin kan nama jiraatu taateeti simmiidhuu jechuudha. Biifoo seera biyya sanii sodaata. Namni seera jira jiru seera sodaata jechuudha. Innuu hattuudha. Hadda yoo qabameetiin jedha akka gohantii harka irraa baasaniitti fuudhanii darbanii jechuudha. Argite nama hadda fuudhaniitiin gara biyyaatitti darban. Si waliin galee boru kosii baadiyyaa keessa jiraachuu danda'u. Yoo maal jettu maal kan keetii baasaboora si baasa inni. Eenyu waan ta'eef baasaboora si baasa baasaboorri isaatu harka namaa keessa jira. Eessa katteerta jedhi gaafadhu baasaboora isaa beekaa hin beekuu jechuudha. Namni baasaboorri isaa bakka jiru hin beekne baasaboora kan keemaa si baasa. Na yookaan nama 90 waa hojjetan na dhageeffadhaa isinii hima. Nama 90 waa hojjetan 90 keessaa tokkichatu hiqaamaa qaba. 89 ammoo tokkicha san jara hiriirti jechuudha. Tokkicha san jara hiriirti. Tokkicha sanii fi Joordaanii Bahareenii fi Suudi Arabiyaa irraa lallabdee nama waamti. Warri maaliyyoo irraa dhufuu barbaadan keessaan nu dubbisaa. Karaa feetaniin biyya kana isin fiduu dandeenya. Maaliyyoo naan isin fiduu dandeenya jedhanii isin waaman. Waraqata hin qabdu isiin sunuyyuu tan si waamtu sunuyyuu waraqata hin qabdu waan gadi baatee moodesii eegee ofiitiin bitattuun hin qabdu jechuudha. Yoo maali eessa dhaabatte
si waamti bar. An shamarran keenya akkamitti sammuu banachuu dhabdanii? Maaliif akka sammuu banachuu dhabdan I don't know naaf galuu dhabaa jechuudha. Jarana yoo quuftanii isinirraa hafee haala gaarii keessa jiraattanii akka isin godhaa jiran kun isiniif tole. Bara amma dila lubbuun keessan baatullee geettaniirtanii jechuudha. Dila lubbuun keessan baatee akka zibaalaatitti ashagamtee biyya galtul geettan shamarran Dubaay jechuudha. Argitanii ulfaa waliin gad isin harkisanii alatti obsinee jadhifne kun garaa obbaasee kun dhalee guddisaa jira. Shamarran meeqatu ilma abbaan qabne dhaltee guddisaa jirti Dubaayin keessatti. Ka kiraa manaa waan isinirraa kan falan hin qabne. Obsinee jadhifne fuudhanii baasanii isin maraachanii hadiiqatti isin gatani. Obsinee jadhifne ammas ajjeesanii fuudhanii biyya isin galchan obsinee jadhifne baasaboorri inni si baasu hoo kamaaliiti. Baasaboor inni ji'a takkatti si baasu irra hattuun ji'a takka si baaftu irra ka karaa seeraatiin mootummaani waggaa tokko eeggattee si dhufu wayya. Habiibti tee kushiina madaam dalagataa ruusa kan keenyaataatiin waggaa tokko taa'iiti eeggadhu hattuu harkan eeggatini hattuudha inni nu namni sooftii bitachuu hin dandeenye baasaboora inni si baasu tokko hin jiru jechuudha. Ufii fuutanii kiisa keessan hattuu badhiftanii hattuu kennitanii kaatanii si doorsin asirraa fuunee biyya si buusanii achi dhadheen matiin biyya si buusanii maaliin ta'in biyya si buusanii hay atiin kiisa namaatiin jiraattu biyya bu'uurraa sodaadhu malee obboleessa kiyya maal sodaatti miskiinni mana madaam wanni irraa sodaattu maalirraa sodaatti miskiinni mana madaam keessa rakkattee gubattee jiraataa jirtu ta bakka gadi ciiftu hin qabne ta yeroo mataa ofii filattu hin qabne ta yeroo pireediin isii gizeetti dhufe sa'aatii qayyarattu hin qabne ganama moodesii kaattee ilaa galgalaatitti halkan sa'a 12titti moodesii san ofirraa baasuu hin dandeenye maal irraa gaabbiti wanni irraa gaabbitu hin jirtu jechuudha. Indoon takka hiyyummaa biyyaa san wayyaa jechuudha. Argitanii eessa dhaabbattanii doorsiftan? Biyya si buusan atillee balleessiteerta maal balleessite gizee birrii jaraatiin borcii baaftan san balleessiteerti maan jedhinaani? Gizee dhiiga jaraatiin borcii baaftan san gizee dhiiga jaraatiin areeda keessan filataa deemtan san guyyaan jummaa yoo ga'ee gara masgiidaa deemtan nama rabbiiti. Yoo gara beeta kiristaanaa deemtan nama waaqaati. Nama waaqa gabbaru nama waaqaaf salaatu jechuudha. Kanaaf shamarran keenya ani isinitti himee jira. Durallee odama isinitti himu takkaa keessaniin qilee ani isinii himetti galtanii jechuudha. Hattuu hundi gabbartaniif hin jiru. Ka qara nyaattamtan ka amma booda hafeef ammoo qarshii keessan lubbuu teessan irratti hidhadhaa. Baankiidhaan ergadhaa. Riyaala 1,000tti kennitee inni si nyaachutu taramoo baankiidhaan ergattee baankiin 97 si dhawutu tara obboleettiti. Hattuu keessaa harka baafadhaa. Kanumaan isin jira galatooma.